nam tokko dhufee maqaa kee jijjiirradhu maqaa koo waamamii akkan deemutti deemii sagalee kee jijjiirra akka sagalee kootii godhii ofirraanfadhu ana ta'e yoo siin jedhe sarbitaa hin sarbitu ofirraanfatanii nama biraa hin ta'anii ofirraanfattee nama biraa ta'u hin dandeessu. Anis atis nuti hundi keenya Oromoon uummata lakkoofsi keenya miliyoonii 30 walitti lakkaa'amnu lafa qabnaa aadaa qabnaa qabeenyas qabnaa eenyummaan keenya eenyuun gadi miti eenyummaan keenya eenyuun gadi miti. Harka qabna miilas qabna hojjechuu ni dandeenya sammuun keenyas fayyaadha yaaduu ni dandeenya garuu kuni ta'uu dideetii akka dhiitamnetti akka dhiibamnetti waggaa 100 jiraanneerra gidiraan koos qaamuma kanaadha. Afaan kee irraanfadhu afaan keenyaan barreessi jedhu lakki afaan keessan kun afaan koomitii afaan keessan hin beeku afaan ofiitiin malee afaan ormaatiin hin dubbatanii kanaaf afaan kootiin malee ani afaan keessan kanaan hin barreessu jedha. Sobni dhugaadha dhugaan soba jedhi jedhu kanas hin jedhu sobni soba dhugaadha hin jedhu. Seenaa kee irraanfadhu aadaa kee seenaa kee xureessi aadaa keenya seenaa keenya barreessii jedhu kunis ta'uu hin danda'u jedha kanarratti na dhiibu na hidhu na gidirsu na guggudu na waadu na waxanu maatiin koos rakkoo koo kanaan hirmaata. Ta'u iyyuu guddinaa daa'imman kana immoo ilaalika gargaarsa maalii qabu ati sababa kanaan kan kee olii galtee dhabdee hojii kee irraa ari'atamteetta mindaan irra warqee argattu immoo qoqqoo keessan illee hin geessu kanarratti immoo isin jiraachisanii hin bade ni ajjeesuun badhaadhe hin kadhatu gaafa qaba fuulaanaa hundi boqonnaan dhabee haara galbii na dhowwattanii gabii argachuu hin dandeenye lubbuun koo bakka qubattuu dhabde nan deema. Obsimee warqee akkana ta'uun gaarii miti. Guddinaa ilman siif mari'achuus barbaadee deebisatu hin dubbatin deemuu kooti maal wayyaa? Badhaadha dhiifama naa godhi amma hooma tokkollee dubbachuu hin barbaadu wal calleensa duwwaan barbaadaa deemu wajjin deemna.
ሁላችሁ ነው ነው? አዎ ግባ። መልካም ጤና ይስጥልኝ ጌታ። እግዚአብሔር ይመስገን። አረፍ በላ። ምን ልታደርግ? ባለፈው ሳምንት በወጣው ማስታወቂያ መሰረት ሁሉንም መስፈርት አሟልቼ ተመዝግቤ ነበር። እሱን ለማረጋገጥ ነበር አመጣጤ። ከየት ነው? ከለንደን። የትምህርት ደረጃስ? በአካውንቲንግ ማስተር ዲግሪ አለኝ። ማን አልከኝ? ስፍር በላዳ ገመዳ። አቤት። በላዳ ገመዳ እባላለሁ። በዳዳ ገመዳ አይደለም፣ በላዳ ገመዳ። በዳዳ ገመዳ። አዎ ተመዝግበሃል። ማስረጃውን ከፋይሉ ጋር አያይለት። አንተም ከሷ ጋር እናጨርስ። መልካም። ስብሰባ መግባት ስለሆነ ስልክ ከተደወለ መልእክት ተቀበል። ይቅርታ አድርግልኝና እዚህ ለምዝገባ ከመምጣት በፊት የት እንዳየሁት አይለኝም እንጂ ለእኔ አዲስ አይደለም። ምንም ችግር የለውም። እኔም ቢሆን ፊትሽ አዲስ አልሆነብኝም። ከዚህ በፊት ያየሁሽ ይመስለኛል። እውነቴን ነው። እስኪ በእናትህ ንገረኝ፣ ይሄን ያየኸኝ? እርግጠኛ ነኝ ገብሬን ታውቂያለሽ? ወይኔ ገብሬን ታውቀዋለህ? ገብሬ እንኳን የውጭ ሀገር ጓደኛዬ ነበር። ኧረ አንተስ ጉደኛ ነህ። ምን ጉድ አለ? እኔ እንጃ ታዲያ ሳይና ምንድን ነው ልቤ የተሸበረው? አሸባሪ እኔ ከሆንኩኝ ታዲያ ልካትሻ? ካሳው ከጠነከረ እውነቴን ነው። ግድ የለሽም ማለት ትችያለሽ። በቅድሚያ ግን ጥፋቴ ቢነገረኝ ደስ ይለኛል። ጥፋትህንማ ምን ብዬ ልንገርህ? ወይኔ እግዚአብሔርዬ ምን ሆንኩኝ ግን? ካሞን ምንም የሚያሳፍር ነገር አለ? ፍላጎትሽን መግለጽሽ መብትሽ ነው። ለእኔም ቢሆን ደስ ይለኛል። ካሳው ምን ይሆን ንገሪኛ። ጥፋትህንማ አንተው ተመጣጣኝ አድርገህ ንገረኛ። ቡና ይምጣልህ ወይስ? ኖ ታንክ ዩ። በእናትህ አንተ እንኳን እውነቴን ነው። አሁን ገና ጠጥቼ መምጣቴ ነው። አመሰግናለሁ። እውነት አመሰግናለሁ። ሄሎ፣ እስኪ እባክሽ አንድ ጊዜ አዲስ ተመዝጋቢዎችን ፋይል አምጪልኝ። ጎሽ ቶሎ በል። እርግጠኛ ነኝ አሁን ደህና አድርገን የተዋወቅን መሰለኝ። አንዴ ስልክሽን ብትሰጪኝ። እሺ። ስንት ነበር? የቤት 958888 958888 የቢሮ የመስሪያ ቤት 886677 ማን ልበል? ቤዛይት መላኩ። ቤዛይት መላኩ። ይቅርታ፣ ስም ማን ነበር? በላላ ገመዳ። ማን ናት? በላላ ገመዳ። ጎሽ አትሳደብ። ይልቅስ እንዲፈለግ ከተፈለግ አሳውቀኝ ንገረኝ። እውነቴን እኮ ነው የምልሽ። በላላ ገመዳ እባላለሁ። የምርህን ነው? የምሬን ነው የነገርኩሽ።
ወንድም ኃይልን ላገኘው አልቻልኩም። ኋላ ቀስ ብዬ ፈልጌ እጠብቅሃለሁና ከምሳ ሰዓት በፊት ደውለን እንጠይቅ። ኦኬ ፕሊዝ ከምሳ ሰዓት በፊት ደውላለሁና ፈለገሽ ወይኛ ኦኬ ታንክ ዩ ተደውሎ ነበር? የለም መልዕክት የለኝማ። የለም እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ የምልሽ አቶ እንደሰን ይኖራሉ? አንዴ ብታገናኝ። ሄሎ ጤና ይስጥልኝ የኔ ጌታ። ደህና ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ደህና። ይኸውልህ ባለፈው ሳምንት ስለወጣችሁት የስራ ቦታ የተመዘገቡትን ተወዳዳሪዎች ዶክመንት ሰብስበን አጣርተን ነበር። አንድ ሰው በአጥጋቢ ውጤት ሁሉንም መስፈርት አሟልቶ አልፏል። ችግሩም መሰረት ስሙንም ለመጥራት የአንድ ዓመት ኮርስ ያስፈልጋል። በዳዳ ገመዳ የለም፣ በዳዳ ገመዳ መስሪያ ቤቱ ለዚህ ስም ማሰልጠኛ አዲስ ባጀት የሚመድብ ከሆነ ጠርቶ ማዘዙ ራሱ ሰርቶ ከሚሰጠው ጥቅም በላይ ሳስቸግር ቀራል ብለህ ነው። በስህተት ነው የወጣው። ከበላይ መስሪያ ቤት ደርሶናል። ለሌላ ጊዜ ተጠባበቅ ብዬ ልንገረው። እሺ፣ እዛው ቢሮ ድረስ መጣሁ ጌታ። እሺ እሺ። ሄሎ፣ አቤት፣ ማን ነበር? በዳዳ ማንን ፈልገህ ነው? ተሳስተሃል። ስንት ብለህ ነው የደወልከው? ቤዛዊት የምትባል ልጅ አናውቅም። ለመሆኑ በዳዳ የእንጨት ስም ነው ወይስ የሰው ስም ነው? ሄሎ፣ አቤት፣ ማን ልበል? በዳዳ
እንዴ እኔ እኮ አዎ ይህንን ቁጥር የሰጠኋት አቁምላቸውን ለማግኘት ይረዳ እንደሆን ብዬ ነው። አዎ አሁን ብዙ ንግግር አያስፈልግም። ሁለተኛ በዚህ ቁጥር ደውለህ ስሜን እንዳጠራች ገገማ ገመዳ ምን ይለፋደድብኛል? ምነው እኔ ልጅ እስካልጠፋ የሰው ዘር
ijoolleen keetii akkami akkamiin jiraatu ijoolleen daa'imman ija kee ilaalanii haadha kee dhabanii akkamiin jiraatti ati ijoollee keetii yeroo hundaa gadditee yaaddoftii guutee ilmaan cabsitee silaasna ni man jedhe miti kana malee jireenya maalii qaba mee afaan kootiin nan hima sakka kootiitii kan jaalalaadha manaaf jireenya ijoollee ilaalu aadaa koon barsiisa seenaa darben hima gaaf tokko lafti ni bari'a gabrummaan ni bada ummaan oromoo gaaf tokko nama taana akka nutti dukkanaa'etti hin hafnu akka nutti dukkanaa'etti hin hafnu. Guddina hojiin akkamitti gaariidha hojiin gaarii warqeenoo warqeen mana keessaa jiru qabatteetti natti fakkaata tole kunooti kaan jiraanna arrabamee guddina akkuma gurra keenya argitee dhaggeeffattu abdiin qaba gaariidhaatti dhufe waan isaallee haaraa miti kanaan dura torban darbe gaafa hojiin maali fiixee laastii kaaseen ture waa'ee jireenya kooti jireenya koochuun keenaan galle jireenya jechuun illee hojii argachuu mana ijaaru fuudhuudha tole garuu kunoo erga Londoniitti dhufe hara waggaa tokko erga waggaa tokkootiiti hojiin barbaadaan noolaatti itti milkaa'ee jira
hojii argatteesi hojii qofaasaa bu'aa maalii qabaa? Horiin kumaatamni guyyaatti akka eegalee olan galaa oole bu'aa sii qabu. Nama barbaachisaa jechuu gooti. Namumtillee mana keessa yoo naa ta'u ta'e sagaleen dubartii mana kee akka gaamu taanaan manichi gaamba baasee waan si nyaatu sitti fakkaatee dhiisi baqatu fiigi barari siisa. Yoo immoo mana galtee ciista ta'e afurii dubartii qaama keetti hin buusaanaa fakkeenyi kee jirmuma diilalla keessa qofaasaa ciisu wajjin tokkotti. Seera ciisuun kee jechuu gooti. Garuu rakkinni isaa waan inni beektaa dubartii argachuu irratti. Dubartii jireenyaaf taatu. Kanaan dura dubartoota baay'ee argee haasofsiiseera. Garuu olii ta'uu hin dandeenye. Natti kan inni irraa baqatu. Maaliif akka ta'e waan taanaan galle naafuu amma ammaatti. Fakkeenyaaf kunoo torban darbee amma hojii barbaadachuun biiroo tokko sii dhaqa. San biiroo sana sii dhaquun tala tokko hojjechuu fi walitti baana. Intala marti qaama isheetii akka urjii ifu tokko. Edaa isheen yeroon gara biiroo sanaatti hojii barbaadachuuf deddeebi'aa ture nu hordofaa turte. Baay'ee na gargaara. Hedduu gammaddees. Anis maasaanii barsaanii hedduun gammada. Nan gammada. Dhumarratti gammachuun koo suni daqiiqawwan xinnoo sana dura darbuu hin dandeenye. Dhugaa masaa sitti himuuf. Intalli bifti ishee akka biiftuu ifu sun anuma tokkichaa dhaqaa uffate. Intala biftii sana badhaasuma waaqarraa gannaa buuse malee dhuguma uumamtee waan biyya irra jirtu natti hin fakkaanne naan. Garuu maal godharee sun akka sanaan itti fufuu hin dandeenye. Miilluma naqeen deebi'ee sii gala. Achii booda nafantaa hootine irraanfattee hojii isheetti kaate. Yaa obboleessa koo amma dhimma keessan asii xumuruu hin danda'u. Mee booda naa bilbilee jettee lakkoofsa bilbila isheetiin haalaati. Gaarii jedhee bilbilee sagalee ishee ta'utu hin beeku. Ishee ta'utu hin beeku. Nama akkas jedhamtu hin beeknu naan. Amma soobsuu dadhabee bilbile. Naan tokko gorii laataa jedhee. Obboleessoo naan. Lakkoofsa kana kanan sii kenneefi akka ajajaa koo ittiin quunnamtuuf malee akka ati waa'ee jaalala keetii natti hin tuufne naan. Gaarii gaa sabiiroo akka isa ittiin quunnamuufi isa manaa immoo akka deemu ittiin quunnamuuf naa laatti laata. Kana naan galina. Achii booda isheen akka naan jettee naan afaan qabatee itti ciisee siin jedhe. Maqaan ishee jedhamti badhaadha. Maqaan ishee Beezaayit Malaaquu jedhamti. Akka nageetti abbaa ishee nafta nyaannu adaamaa ta'e. Ati waa'ee kee kan itti himte qabdaa? Waayuu waa'ee koo waan itti beeku kun qabu. Barumsa koo dandeettii koo walumaa gala eenyummaa koo barree malee maal akka ta'e barteetti. Warratti kan isheen barte maqaa koo. Maqaa keenya itti himteetti. Balaadhaa gammadaati. Gammadaa gammadaa. Sana booda maal haasoftarree? Waayuu sana booda waan haasofne tokko hin qabne. Lafantaa illee irraanfattee hojii isheetti dhaabde. Intalli mala aadaa fakkaattu yaa guddinaaf. Haaluma tokkichaan ishee xara raateessi. Gaariidha. Badhaadha. Ati eenyu akkasiif ta'u hin beektu. Matuma keeyyuu waan toshitee beektu natti hin fakkaatu. Isheen garuu eenyuun akka jaallattu eenyuun akka jibbitu beekti. Kanaaf walii ta'uu dhabdanii hubadhu. Akkam? Jireenya gaarii tattaafatta miti ati. Nageenya barbaadda miti. Akkuma si ilaaluttuu mataa kee waan baay'ee yaadu natti fakkaata. Maala yaa guddinaa? Garuu akkatti jiraatan si rakkise siif galaa? Naan galle. Yoo qulqullummaa barbaadanii duraan dursanii dhannoo ofii dhiqatu.
taansanii wayaa ofii miiccatu achi siree ofii qulqulleeffatu geergoof tafkii irraa haxaa'u irraa balleessu geergoof tafkiini nama nyaatu nama oksisu nama xuuxu geergoof tafkii wajjin rafuun hin danda'amu siin jedha sii gala fakkeenyi kee kunis naan galle yaa guddinaa kunillee qoosaadha itti yaadii hojjedhu itti yaadii filadhu akka jireenya isaa abbaa isaatti beekaati arguu qofatu hin ta'in hubatan ilaaluutu caala jireenyi laayyoo mitiin siin jedha maalima maal taatan maa inni ijoollee maasaa jaboo sineetiin Ate waktu jualan orang. boyne eenyu si arrabsu maal siin jedhan Jualan mana baru tata. boyin maa inni maa siin si arrabsu ni humni si arrabsu kun Durana tu mana minkani rawadu. Badai ini sisa gurguda mana minkani rawadu. Putri sakit senang jete. Mani kere senang. Mani sabuti. Putri sakit samiti. Putri sakit samiti. Isin kala miti. Nam jete. Ani ni mo. Ni kala miti. Ni ara mo namale jere. Ani sakit manjere. Isani mo sabdu. Mani sabdu. Ni agenyera. Durgana mishan ke sabadani. Nujerani. boyin Obboleessi bal'aana jimma mana xiqqaanii kana keessaa baataniyyuu nun jedhe. Ijoolleen hundumtuu anaaf qaalii nutti uffatanii akka mana xiqqaanitti ajoobdu gaallaan tortoraadha nun jedhani. Qaalii lallabde jennaan mucaan guddaan tokko qaalii rukute. Ati walatti jiraatan nuti hin gargaafne. Maqaan keessan nama jibbisiise. Utu sidaa jibnaatu. Utu si hin barbaanne. Jeedannaan baatan hin doreen. Kanaan beekin gootu. Dhugaa ijoobba. Nu isaan wajjin barachuu hin dandeenye. Isaan nu jibbu. Isaan nu rukutu. Lammata mana barumsaan dhannu biyya isaan hin jirre nu fudhadhuu deemi. Yoo kana akka nun irrattine deemi deemi. boyin biyyiree keenya ture yoo humnaan nurraa fudhatanii abbaatti ta'an malee biyya keenya irraa isatti baqannaree boyini Yoo kan warra isaanii kana dhugaa nurraa ittisani. kadhaadhaan taatteetii kadhaadhaanis hin ta'u boyinati boyin kadhaanis hin ta'u Dhugaa yoo